Bulchiinsi magaalaa Finfinnee qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin bakka damaraan masqalaa fi irreechaatti kabajamu qulqulleessan. Sadarkaa kantiibaa itti aanaatti itti gaafatamaa waajjira magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seetaa erga dabarsaniin magaalaa Finfinneetti mirgi lammiilee bakka qulqulluu jiraachuu kan itti mirkanaa'e ta'uu ibsanii hojii qulqullinaa hojjetameenis maqaan gaarii magaalittii daran ifee addunyaatti akka mul'atu ta'eera jedhan. የመስቀል በዓልን በቀጣይ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል ማዕከል አድርገን ayyaanota masqalaa fi irreechaa kabajaman jiddu galeessa godhachuudhaan magaalaa keenya akkuma maqaa ishee haaraa fi abaaboo akka fakkaattu akkasumas miidhagummaan ishee karaa eeggameenii ayyaanonni addabaabaayii kunneen karaa nagayaatiin akka kabajamaniif qophii gaan taasifamee jira. Gama biraatiin mirgi bakka qulqulluu jiraachuu lammiilee mirkanaa'ee maqaa gaarii magaalattii karaa addunyaatti mul'isuu dandeenyuun kan kabajnu ta'a. Kanaafis amantaan sanyiin bifaan otoo waliin qoodin bakka ayyaanonni kunneen itti kabajaman tokkummaan qulqulleessinee ayyaanota keenya waliin kabajuudhaaf fi hunduu gayeessa bahuu qabam. Hojii raawwachiisaan kutaa magaalaa Qiirqos Dr. Misikir Nagash Gamasaaniin ayyaanota gurguddoo lameen barii eebbifamuu hidha haaromsaa irratti kabajuun keenya gammachuu keenya dachaa taasisaa jedhanii Itoophiyaan bakka argama dhala namaa fi aadaawwan garaagaraan badhaate ta'us ibsaniiru. ትካዜያችን እንጉርጉሯችን ቁጭታችን gaddi keenya boo'ichii fi gaabbiin keenya waggaa dheeraa fi barii hidhi haaromsaa eebbifametti ayyaanota kana wayita kabajnu gammachuun keenya dachaadha. Itoophiyaan bakka argama dhala namaa fi aadaawwan hedduun kan badhaatedha. Haalli kabaja ayyaanotaa fi bakkeewwan seenaa qabnus yuuneeskootti galmaa'aniiru. Ayyaanonni qabnu kunneen Itoophiyaa irra darbanii ayyaanota addunyaa ta'aniiru. Kana kunuunsinee dhalootatti dabarsuu qabna. Ayyaanonni kunneen aadummaa isaanii irra darbanii gara feestivaala gurguddootti waan ce'aniif karaa duudhaa isaanii eeggatanii kabajuu fi iddoowwan ayyaanonni kunneen itti kabajaman qulqulleessuun gahee keenyaa jedhan Daayirektarri Eejensii Bulchiinsa Qulqullinaa Magaalaa Finfinnee Obbo Gazzanyi Deessisaa. Ayyaanummaa bira darbee aadummaa isaa bira darbee karaa feestivaalaatti ce'aa waan jiruuf isa kana eegnee kunuunsinee dhaloota ittaanuuf dabarsuudhaaf akka mootummaatitti dirqama nurraa eegamu misooma laga cinaa Inxooxxoo irraa kaasee hanga Piikookitti hojjetamaa jira. Kara fuulduraatiif hanga laga Aqaaqiitti kan deemudha. Laga keenya hoggaa ceennu hawaasni keenya funyaan qabatee kan ce'aa ture amma laga sana hoggaa ce'u harka dhaqatee haala inni itti ce'uu danda'uu fi sirni irreeffannaa kun mataasaa iddoo aadaa durii isaatti dhaloota isaatti deebi'ee lagarratti malkaarratti akka irreeffachuun danda'amuuf carraa guddaa kan uumedha. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hoogganaan karooraa bajataa fi misoomaa Malaaka Hiwoota Abbaa Waldayyeesseefuu bakka damaraa kana kan qulqulleessinuuf xuraawaa waan ta'eef qofa osoo hin taane namni hunduu keessa isaa hamminaa fi jibbarraa qulqulleessee jaalalaan ayyaana akka kabajuuf ergaa dabarsuufi jedhan. የተሰበሰብነው በዚህ ቦታ ላይ asitti akka walitti qabannee fi bakki damaraa kun xuraawaa waan ta'eef qulqulleessuu qofaaf adoon ta'e ergaan isaa ilaalcha hamaa sammuu keenya keessa jiru xurii sanyummaa gosummaa fi haasawa jibbaa jiru qulqulleessinee jaalalaan ayyaanota keenya akka kabajnuu fi ergaa dabarsuu fi qaamoleen hawaasaa duula qulqullinaa kanarratti argaman ayyaanota keenya jaalalaa fi tokkummaan otoo gargar waliin qoodiin karaa duudhaa isaa eeggatee fi keessummaa simachuutiin kabajuuf qophii ta'us himaniiru. መስቀል የሁሉም ነው። መስቀል kan hundaati. Itoophiyaa fi Afrikaa irra darbee kan addunyaa ta'eera. Kanaafis yuuneeskootti galmaa'eera. Hunduu jaarsa jaartiin dargaggeessi tokkummaan karaa duudhaa isaa eeggateen kabajnee miidhagummaa keenya addunyaatti mul'isuu qabna. Yaada tokkoonii qalbii tokkoonii wal jaalalaanii wal qabachuu walitti hirkachuudhaan guyyaatti dabarsinuudha. Keessummoonni garaagaraa dhufanii jiru. Taa'ota garaagaraa irraa dhufu. Karaa wallaallee karaatti garsiifnee. Ayyaana keenya immoo utuu addaan hin baasin Musliima Kiristaanatu hin jedhin tokkummaadhaan lafa kanatti akka kabajnuu fi